Mootii bara baraa Waaqa jaalalaa hangafa nagaa ilma Waaqayyoo michuu dadhabootaa gargaaraa gadadamootaa abdii dagatamtootaa ati Waaqayyo keenya baay'ee si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u bara baraan maqaan kee haa ulfaatu Waaqa jaalalaa si haa galatu abbaa araaraa si haa galatu hangafa nagaa si haa galatu bakkalcha barii si haa galatu leenca golgootaa si haa galatu ati Waaqa sirriidha ati Waaqa dhugaadha ajjeestee kaaftee ijaartee diigdee cuftee bantee hiitee hiittee Waaqa sirriidhaati galanni siif haa ta'u ganama kanaaf kabajame ganama kanaaf kabajame baay'eetu ganama kana dhabe baay'eetu guyyaa irraa ga'u abjo'atee hawwee dheebotee karoorsee pilaan godhee dhabe aniif sabni kun garuu kunoo jirra galatoomika carraa namoota baay'ee hanqateetu nu qaqqabe haalleluuyaa kabaja guddaa argadhu ulfina guddaa argadhu jajamuu guddaa argadhu sodaatamuu guddaa argadhu dinqiidhaati ulfaa bara baraan eebbifame ituutin jirre hin jirru ituutin hin gargaarre hin gargaaramnu ituutin huneenne hin eegamnu karaan keenya si ture abbaan keenya si ture gorsaan keenya sidha jajjabeessaan keenya sidha karaa kee carraa arganne ganama kana keenye galataa walitti qabamne si galateeffachaa jirra galanni guddaan siif haa ta'u yeroo kana immoo gooftaa si kadhanna ulaa bantii Waaqaa irratti bani ayyaana kee Waaqarraa nuuf ergi ayyaana si waaqeffatu nuu kenni hubannaa ogummaa si waaqeffatu nuu kenni dibata si waaqeffatu nuu kenni gurra qalbii keenyaa bani dubbicha akka dhaga'aniif qalbii isaanii bane jedhamee caafamee jira maqaa Yesuusiin qalbii keenya nuu bani gurra keenya nuu bani laphee keenya nuuf haaressi isa nuu adochuu barbaadu nurraa dhayi gurra keenya qabeessa jiru dhayi laphee keenya sammuu keenya hafuura keenya jireenya keenya qabeessa jiru dhayi humna addaan irree addaan aboo addaan gargaarsa addaan ulfina addaan nu gidduutti argan hooftummaa kee lafa kanatti mul'isi olaantummaan abbaa ormaa lafaa dhawu ankoon seexanaa hadhaam humni seexanaa hadhaam ergaan seexanaa hadhaam hojiin seexanaa hadhaam yaaliinsa hadhaam walgayii kana gidduutti kan sin kabanye abuurri kamiyyuu hawaraanam walgayii kana gidduutti maqaa kee kan hin kabanye hawaraanam tokkummaa kana gidduudhaan qooda kan hin qabne hawaraanam si waaqessuudhaaf kan hin dhumne hawaraanam faallessaan qulqulloota kana hawaraanam faallessaan iddoo kana hawaraanam diinni wangeela hawaraanam diinni humna fannoo hawaraanam diinni humna du'aa ka'u hawaraanam jireenya namaa keessa hawaraanam qilleensa keessa hawaraanam lafaaf lafa jala hawaraanam gamoo kanarra hawaraanam bitaaf mirgarra hawaraanam fagoof dhiyoorra hawaraanam mana namaa keessa hawaraanam laphee namaa keessa hawaraanam kiisi namaa keessa hawaraanam sammuu namaa keessa hawaraanam galaana jala hawaraanam tullootarra hawaraanam tajaajilaan seexana hawaraanam ergamaan Luusifeer hawaraanam dhukkuba kan darbatu hawaraanam rakkina kan kaasu hawaraanam nagaa kan nyaatu hawaraanam jibba kan facaasu hawaraanam otuulummaa baatee kan dhufe hawaraanam soba baatee kan dhufe hawaraanam ejja baatee kan dhufe hawaraanam hanna baatee kan dhufe hawaraanam garaagarummaa baatee kan dhufe hawaraanam waraaneera 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 ulfina kee mul'isi ulfina kee mul'isi lafa kanatti ulfina kee mul'isi
teessumi qulqulloonni kun irra ta'an si malee eenyuun hin baate. Waan hundi si wajjin waliin galle teessuma kanarra taa'ee waliin ka'i. Barrii kanaan ol lixee gadi hin bahin. Ibiddaan nu gidduutti argame. Sakatta'ii rakkisaa hojii qulqullootaa mul'ata qulqullootaa nyaatu qabi. Fiixaan ba'umsa nuuf ta'i. Jalqabni amma xumuraatti nu geggeessu. Jiraataa ilma Yesuusiin. Ameen. Noora. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kallattiidhaan gara kutaa kootti deemuuf macaafa qulqulluu keessaa macaafa Hoose'aa raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 nan dubbisa. Macaafa Hoose'aa raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6. Ani jaalalan barbaada malee aarsaa miti. Aarsaa gubamu caalaa immoo ana Waaqayyoon beekuu keessa nan barbaada. Ameen. Irraan deebi'a. Ani jaalalan barbaada malee aarsaa miti. Aarsaa gubamu caalaa immoo ana Waaqayyoon beekuu keessa nan barbaada. Waaqayyo maalitti gammada? Isa jedhu irrattan dubbadha. Maalitti gammada Waaqayyo? Isa jedhu irrattan dubbadha. Amma egaa mucaa kee tokkicha naa kenni Abrahaamiin jedhe. Itti siqee immoo 10 sii kenne 10 keessaa qabeenya kee, miindaa kee, wayinii kee, minammaa sii kee, xaafii kee, boqqolloo kee yookaan immoo warqee kee, meetii kee kan qabdu hunda naa kenni. Egaa jedhee isa kana caalaatti garuu kana gootee akka jirtu ta'e yoo jaalala hin qabdu ta'e kun hundumtuu zeeroodha jechuu barbaade. Batanitu hin barbaachisu miti inni sun. Kanaan barbaadu wanti ta'u kun hundumtuu jaalalaan deeggaramuu qaba. Jaalalaan qabdu taanaan waan ati gootu hundumtuu na biratti kan qabu jechuu barbaada. Kanaaf ani maalan barbaada? Jaalalaan barbaada malee aarsaa miti. Aarsaa jaalalaan alaa nan fayyadudha. Aarsaan barbaadu hin jenne masirratti garuu jaalalaan alatti waa'ee naaf hin baasu. Maarqos boqonnaa 12:33 dubbisa. Maarqos 12:33. Isas garaa guutuudhaan, qalbii guutuudhaan, humna guutuudhaanis jaallachuun, nama akka mataa ofiitti jaallachuun, guutummaa qalma gubamuu fi aarsaa hundumarra guddaa hin caala jedhe. Ammam caala? Waaqayyoonis jaallachuun Faaritoota sanaan jedhan Gooftaa Yesuus Faarisichatu waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa gaafata. Jireenya bara baraatti gaafa itti himnaanitti Yesuus itti maal dhufeetu gaafanna asirratti itti himu hundumaa irraa qabeenyaa keerra maal keerra immoo maal godhi Waaqayyoon garaa kee guutuu yaada kee guutuu namas immoo akka ofii keetti maal ta'e jaalladheetu guutummaa qalma gubamuu fi aarsaa hundumarra guddaa hin caala. Maal gochuun? Jaallachuun qalmatti dhiyeessiturra aarsaa gubatee dhiyaaturra hin caala. Maal gochuun? Na jaallachuun. Waaqayyoof galanna haa ta'u. Kanaaf qaayiliif Abeeliin seenaa isaanii tuqeen ture gaafachaan aarsaa dhiyeeffatan jedheera. Waaqayyo kan Abeel maal ta'edha? Maal ta'edha? Insi matee kan qaayiloo hin ciiggee xinnoo dhiyeessee bilaa qaayil. No. Irraa dhoffatee miti. Maarree garaa qulqulluudhaan utuu hin ta'in illikiidhaaf godhe. Abeeliin morkannaadha malee Waaqayyoof hin mala jedhee kabaja Waaqayyo narraa barbaadu jedhee ulfina Waaqayyo narraa barbaadu jedhee amanee of amansiisee waa'ee jaalala Waaqayyo laphee isaatu qeemiti. Qaayil kanneessaaru. Kanaaf Waaqayyo maaliin ta'edha? Hin ciiggeedha. Isinumtu namni isin hin jaallanne tokko afeerra akkamiyyoo isin afeere waan gaariidha jedhamu yoo isin afeere keessi keessan hin simatu. Yoo sammuu nama sanaa eeguuf gootan irraa kan hafe gammadaatti hin taatan. Namni jaallattan tokko immoo
cooma miti akaayyo sii kenne sitti miyaa maali bennaan jaalala namichaatu afeerraasaa sitti mi'eessa. Haleluuyaa. Mee amen jedhame. Inni jalqabaa dirqamaan otoo hin taane jaallattanii anaaf eegoof laattanii inni tokkoof tokko ani kan ittiin beekamu kan ittiin si beeku kan ittiin si fide kan ittiin lafaa si kaase kan ittiin nama si godhe kan ittiin gara ofii kootti si fide jaalala. Isammoo atis maal ta'e qaba Isaayyaas 1:11 Isaayyaas 1:11 Waaqayyo baay'inni qalma aarsaa keessanii isa gubamuu maal anaaf godha? Ani aarsaa korbeessa oolaa fi moora horii coccoomoo quufeera. Akkasumas immoo dhiiga tuntunoo dhiiga ilmoo hoolaa fi dhiiga ilmoo reetti ani ilmoo reettitti ani hin gammadu. Isin ana duratti yommuu dhiyaattan oobdii koo akka dhidhiittan eenyutu isinirraa fedhaa? Jarri kun immoo aarsaa dhiyeessuun galchan. Jalqaba horii keessaa filatamaa dhiyeessu Israa'eloonni. Garuu achi deebi'anii immoo waaqa tolfamaa waaqessu. Achi deebi'anii immoo gola gola keessaa waa gudunfaa qabu. Asii garuu qalma qalbi. Guyya guyyaatti hin dabarsan kan waaqayyo aarsaa dhiyeessannaan akka nan quufee waaqayyo. Maalan quufee? Sangaa kee, reettii kee, hoolaa kee, dhiigi isaa quufeera amma san barbaadu jennaan hin jirtu ati. Aarsaa naa dhiyeessita malee nadeettee aarsaa naa dhiyeessaa hin jirtu. Isa jalqabaa kottu wal barraa jedha jara kana. Sabii samayin asii seera eeguu, seera Musee eeguu aarsaa dhiyeessu. Achi deebi'anii immoo waaqa tolfamaa qabu akka nama tokko tokko. Waaqayyo nadeetta eega ta'e ana qofaatu waaqayyoodha. Saba kanaan kanaaf keede maal quufe? Aarsaa tuntunuu kee qalma cooma keetii quufeera de waaqayyo. Hin nyaataaf oolu. Hin dhugaa dhiiga goyoomsaa keenya nuffisiise jechuu barbaada. Maqaan isaa ulfaatu. Amen jedha. Kanaaf waaqayyo maalitti gammada? Ani maalitti hin gammadu? Aarsaa hin gammadu. Maaliin alatti jedhame? Guddisaa dubbadhaa. Aarsaa jaalala hin qabneen alatti maal hin ta'u? Jaalala isa kam jechaara? Eewun jaalladhaa jedha. Waaqayyo maalitti gammada? Tokko qajeelummaatti gammada. Mikiyaas 6:8 dubbisa. Inni wanta gaarii ta'e sitti meera. Yaa namaa wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjedhu. Gaarummaa jaallachuu gadoof deebistees waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada? Duran deebi'a. Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera. Yaa namaa wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjechuu. Gaarummaa jaallachuu gadoof deebistees waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal sirraa barbaada? Waaqayyo qajeelummaa hojjechuu jireenya qajeelaa barbaada waaqayyo. Aarsaarra jireenya barbaada waaqayyo. Wantoonni siifin godhe waaqayyoon jennu kanarra waaqayyo kan inni barbaadu kan biraa. Qajeelummaa jireenya keessaatti gammada. Qajeelummaan aarsaarra caala. Namni tokko yaada qajeelaa itu walii isaaf hin qabaatin, waaqayyoof hin qabaatin, aarsaan ni dhiyeessu kamiyyuu waan baasu. Aarsaan immoo maal? Ililleen aarsaadha, cibcabaan aarsaadha, lallabuun aarsaadha, faarfachuun aarsaadha, keessummeessuun aarsaadha, kurna
Oromoo kaffaluun haasaadha. Buusii buusuun haasaadha. Hundumtuu wanti Waaqayyoof dhiyaatu hundumtuu maal? Aarsaadha. Kun hundumtuu Waaqayyoon kan gammachiisu yoo maaliin ta'e? Yoo qajeelummaan ta'e. Ani maalittan gammada? Qajeelummaa. Waaqayyo qajeelummaatti gammada. Hojiin qajeelummaa na lagoon hundumtuu akka nama cidii cagaduuti. Waaqayyo maalitti gammada? Qajeelummaa. Akkasuma jedha macaafa Ermiyaas raajichaa 4:22. Macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 4:22 nan dubbisa. Akkas jedha. Waaqayyo sabni koo gowwoota. Sagalee Waaqoo takkeedha. Sagalee Waaqoo dubbisaa. Waaqayyo sabni koo gowwoota. Waan ta'aniif ani hin beekan. Akka ijoollee wallaaltuu waan ta'aniifis hin hubatan. Isaan wanta hamaa gochuutti ogeessota. Wanta gaarii gochuu garuu hin barreera. Sabi kun maal odha? Isa kamitti ariifatu? Saamaaf maal ta'edha? Baay'ee maal ta'edha? Loluuf baay'ee ariifatu. Ijaabaaf baay'ee ariifatu. Madeessuuf baay'ee ariifatu. Kiyyoon hiikaa'uuf baay'ee ariifatu. Maqaa ol balleessuuf baay'ee ariifatu. Daandii walitti cufuuf baay'ee ariifatu. Isa gaarii garuu gochuu maal hin ta'an? Hin danda'ani. Waaqayyoof galanna ta'u. Mee ameen jedhame? Sabi kun maalodha? Gowwoota homaas hin hubatu. Maaliif? Nama akkamiin gowwaadha Waaqayyo? Nama akkamiin gowwaadha? Nama san hubanneen gowwaadha. Baay'ee nama muddiin nuu galee fakkaannee abshaan laga keenyaas hin jiru. Bilxiin akka keenyaas hin jiru. Yoo nama shawwaduu dandeenye, yoo namatti kiyyoo kaa'uu dandeenye, yoo siistema tokko nama waa gochuu dandeenye, namni araadaan akka keenyaa hin jiru. Birrii kee caalaa, lallaba kee caalaa, geggeessummaa kee caalaa, faarfannaa kee caalaa, raajummaa kee caalaa, kurnoo kee caalaa, warqee kee caalaa, meetii kee caalaa, qajeelummaa kee tan'i. Jireenya Yesuusidha. Jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa. Tikeetti ittiin ka hodaa baasii faa gadaa baasii yookaan immoo taataa faa miti jireenyi bara baraa. Tikeetti kutatanii galu jiraatanii galu. Aansaa haa ulfaatu. Inni taanu Waaqayyo maalitti gammada? Gara laafinatti gammada. Maatewos boqonnaa 9. Wangeela Maatewos keessatti mukkeenu. Huba ija namaa keessaatti quba qabuurreedha. Utubaa ija kee keessaa maal ta'e? Baashiidha. Utubaa moo huba caala? Ijuma yuullisaa guddina isaa utubaa. Huba ija namaa keessaa baasuuf kan namaatu utubaatu ija kee keessa jira. Nama meeroo baay'ee dhimma namaa moo dhimma keenya nu rakkisaa? Ituu gara laafina qabaattani maaliin gootan? Nama qajeelaarra ba'aa hin keessan. Beekotta guyyaa guyyaatti mi ba'aa namarra kaawwattan yaada. Waan namatti kaawwattan yaada. Jira Waaqayyo yaadicha keessa. Gaafa lama sadii taanee namarratti dhagaa guuru. Gaafa nu dullaa gogaan nama dhaa'olu hin jiru Waaqayyo. Osoo jira moo hin jiru? Maayidha macaafni qulqulluuni. Namaaf kadhadhaa moo namaa madhaa jedhe? Warra sin jibban maal taa'e? Yoo nama sin jibbaniif maal ta'a? Jaalladhaa. Ndaa'ummoo maal ta'a jedha? Kadhadhaa. Yoo kadhattan maal gootudha? Mataasaa irratti nama si jibbuuf yoo kadhattee ramacii mataa irratti bobeessitee. Akka jechuun maali? Ba'aatti dabarsitee dhiifteedha. Maaliif jennaani waa'ee badhaasaat, waa'een badhaatuus, waa'een tolashiis, waa'een gaaddisees Waaqayyo biratti malee murtoon isaa nama biratti hin laatamu. Firdi beetii isaa gubbas. Ati murteessitee gadi hin gabaasitu. Ati muuddee ol hin kaaftu. Dhimmi dhala namaa bakka kan bu'e ilma Waaqayyoo qofaadha. Mi'aamen jedha. Nummoo ga'een keenya kan nuyi qabnu namaaf gaarii gochuu maal akka ta'u? Gaariin akka nuu ta'uuf.
gaarii akkasii ta'uuf maal ta'e macaafa qulqulluu? Waaqayyoof galannaa ta'u. Nu asii namatti boolla qonnaa achi immoo Waaqayyo nama boolla nuu qotu nuu kaasa. Ammati mee lola sitti baay'ate malee kanatti lola hartu immoo beektaati. Namatti irratti ka'e immoo nama irratti kaate immoo yaadachaa hartaati. Kiyyoo sii kaa'e malee kiyyoo namaa geesse immoo ilaalaa hartaati. Hundumti keenya safarachaa moolla asii qamadii safarree achi immoo boqqolloo safaran ala inni tokko asii safaraa walla miti inni tokko immoo nuu safaruu baatee nu eegaa jira. Maaliif ennaan Waaqayyoon addaan lamu mee Waaqayyoodhaa mee? Inni Waaqayyoodha. Waaqayyo maal barbaada? Gara laafina barbaada. Maal jechuun barbaade beektu laayinii isaarra jiraadhaa bashannansiisee si jiraachisaa. Mee amiin jedhime? Dhugaa Waaqayyo dhaloota namaaf yaadi. Dhimma kee namaatiin gaafa godhattu Waaqayyo kan keetti deebi'a. Gaafati namaa boolla qottu utuu kan namaati gadi hin fageessin kan kee gadi gabbagaatee galitu hin deessin beekamu. Hamaan eenyu uffannoo soof mardokaa hin miti mardokaa yaadu odeeffannoo soofe eenyu garuu itti fannifame. Isa gaarii godha macaafni qulqulluun jaalala nu barsiisa. Macaafni qulqulluun garraamummaa nu barsiisa. Keessaa wal jibbuurra irraa wal jibbuu wayyaa isarraa nama tuttu dhufa jaarsummaa tuttu dhufa rakkoo namaati ilaalamee gargara hankeenya isas miti amma waldaa keessa harka ol qabadhaa innaan xuruu harkuma ol qabanna faarfadhaa innaan wala duukaa shubbisaa wallaa garuu dubbiin as keessaa badi kottaa wangeelaafa jiraan sababa nama jaallatteef kiiloon kee gabbu'e sababa jibbiteef sadarkaan sii dabalamu indaa'umaan kee dachaa ta'a. Mee amen jedhaa? Garaa laafaa namaa yaaduu bara olii yaaduu bara. Maqaa amantaan olii hin laatinaa namni tokko si biraa bilkaa'ee galateeffadhaa Waaqayyo. Nama tokko yoo jireenyi darbe fedha hadarbuuf hima. Namni tokko si biraa guddate fedha boqodhaatti garaan keessa itti gammachuu namichaatti boqodhaa. Taamoon ta'u daandii walitti hin cobinaa maqaa waliin balleessinaa booloo waliin qotinaa kiyyoo waliin kaayinaa. Ni obboloota jireenya kana caalatu gubbaadhaan nu eegaa jira. Ni tokkoffaa maal jennee Waaqayyo kan itti gammadu qajeelummaa. Ni lammaffaa gara laafinatu du'a ilmaan namaaf akka inni du'u isa godhe Yesuus. Gara laafinatu reebicha ilmaan namaa akka inni dhiiga coccobsu isa godhe. Namaaf garaa laafaa miidhama namaatti hin gammadinaa. Kadhadhaa namaaf namni tokko dhukkubsate taanaan kadhadhaa. Namni tokko rakkate taanaan kadhadhaafi kun hojiima kiristaanaati. Birrii kee laatini waan tokko iyyuu godhu meeshoo tokko laatini garuu keessa kee nagaa namaa qabaadha. Itti gammadaa Waaqayyo. Gaafas Waaqayyo si wajjin dhaabata. Macaafa qulqulluu keessaadha namni gara laafessa akka Musee raawwate gaafa Waaqayyo saba kana nan balleessa inni maaliin godhin jedha maaloo maaliin ta'in jedha nammallee tu Waaqayyo dhufee eenyuun sii balleessu liistii barreessanii meesajjiin ergiraafi na keessaa warra sirra rakkiftu waldaama kana keessaa barreessinaa ergitu Waaqayyo jedhee Museen garuu saba kana balleessuurra maal na godhe anaan maal godhe anaan galmee keerraa na balleesse. Museen nama Waaqayyooti nama qulqulluudha sabi kun immoo saba Waaqa aarseedha saba Waaqa rakkiseedha. Saba Waaqa irratti ka'eedha garuu kan lakki dhiise. Galanni isaaf haa ta'u. Namoota kana balleessuurra yookaan saba kana balleessuurra anaan maal ta'e? Waaqayyo nama akkasiitti gammada. Nama akkamitti? Carraa argannettanii ciqiloo irra hin dhaabinaa. Carraa argannettanii kiyyoo waliin kaa'inaa. Daandii namitti hin darbu barbaada. Daandii namitti nama ta'u barbaada yoo dandeessan yoo hin dandeenye immoo ilaalcha pozitiivii namaa qabaadha. Namadha hawallaalu nama habeeku nama haqullaa'u nama hacubbamu nama gaarii siifa godhu nama si hajibbus nama. Macaafi qulqulluun maal nu gorsa gara laafina akka qabaatu. Inni sadaffaan abboommiidha. Isaaf akka abboomamu barbaada. Macaafa qulqulluu keessa
Sarwaa Saamu'eel boqonnaa 15 nan dubbisa 22. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaare. Kunoo abboomamuun aarsaa irra caalaa dhaggeeffachuunis moora korbeessoo hoolaa dhiyeessuurra in wayya. Nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu maalitti hin gammadu? Aarsaatti hin gammadu. Waa'ee Waaqayyoo maalitti gammadaa isa jedhamu irra jiran. Makuma itti gammada. Nama dubbii isaa dhaga'ee gatutu hin taane dhaga'ee faallessuutu hin taane dhaga'ee nama abboomamutti gammada Waaqayyo. Maalitti gammada? Dubbii isaa dhaga'ee nama abboomamutti gammada. Dubbii isaa dhaga'ee maal ta'u? Jedhame? Jedhaame? Fakkeessuu kan hin qabu, goyoomsuu kan hin qabu, akkeessuu kan hin qabu, waan dhugaa hojjechuu keenyatti Waaqayyo gammada. Maaliif? Waaqa dhugaa waan ta'eef. Eenyu jechaadha? Warra dhugicha beekan duukaa bu'an, warra dhugaan naa galee gara dhugaa duukaa deemaniif kan irraa eegamu waan dhugaa hojjechuu. Waan dhugaan immoo iddoo qabaa hin qabu. Dhugaan gatii namaa baasaa gatii nama baay'isa. Dhugaan nama kabaja badaa nama hin kabaju. Maaliif? Lafa sobbi baay'eetti dhugaan iddoo qabu waan ta'eef. Garuu inni Waaqayyootu Waaqa keenyatu Waaqa dhugaati. Inni dhugaa waan ta'eef nurraa maal barbaada? Waan dhugaa barbaada. Nama tolu hadisu, nama gammachiisu hadisu. Waaqayyo namarraa waan dhugaa barbaada. Waan qajeelaa waan dhugaa akkam hojjetu barbaada. Eewwa kun maal eenyuun gammachiisa? Waaqayyo akkasitti gammadu yoo barbaadde waan qajeelaa godhu. Hojii dhugaa hojjetu waliin hin dhayin. Difa naman kabaati. Sanas fakkaate kanas hin fakkaate. Jaallatamuu beektes waliin hin dhayin. Kabajamuu beektes waliin hin dhayin. Buddeen har'a nyaatee boru garaacha keessatti hin tirfannetti sitti ta'u beektes dhugaa har'a akkasiisi. Har'a quufanii boru beela'uun jira. Har'a beela'anii boru quufuun jira. Har'a sooromanii boru yoomuun jira. Har'a dhabanii boru immoo sooromuun jira. Har'a beekamanii boru dhokachuun jira. Har'a dhokatanii boru immoo beekamuun jira. Kanaaf Waaqayyo maal irratti tolii gala? Dhugaaf qajeelummaa irratti tolii gala. Dhugaa qabadhuudhaaf kophaa kee deebi qabadhu. Dhugaa qabadhu si'aa dhiisuu namni si'aa dhiisuu gaaddanyaan. Nama gammachiisuuf jennee kabaja argachuuf jennee fudhatama argachuuf jenneetu waan Waaqayyo keessa hin jirre goona. Karaa Waaqayyo jirre irra deemna. Daandii Waaqayyootti damman irratti argamna. Eenyu gammadu nama moo Waaqayyo nutti gammadu? Dabalaa ilaalee? Qotta waan irratti jireenya ni gaara. Barcuma irraa dhiiftee deemta ol isa guddaa jira. Beela irraa dhiiftee deemta gubbaa quufan jira. Gatama irraa dhiiftee deemta iddoo barbaadamu iddoo ulfinaa jira. Waan jirtu keessaa bahe. Wanti yaada Waaqayyootti obboleessa obboleettii ko. Ulaa jirtuun hin liqeeffanne. Waaqayyo hojjetanii kaleessa seenaa baay'ee dabarsee ta'uu danda'a. Kaleessa lafa baay'ee deebisee ta'uu danda'a. As geessee of irra kaasisee of hin qallalchi. Golliitii minaan keetti ragas hin ta'in. Itti maxxanii Waaqayyo si baata. Garee tolootaati Waaqayyo. Mee amin jedhaani? Daandoo namaa baasuun rakkatina. Kan namaa Waaqa baasa. Gaarii si godhes nama gatiisa Waaqayyo kaffala. Hamaa sirratti hojjetes gatiisa. Kayu kaffala. Abbaan firri jira waan jiru. Kanaaf dhimma namaa keessa hin galina. Kottaa dhimma ofii keenyaatti deebina. Adeebinu? Menan deebi'an qofti. Waaqayyo barruu keessa na eebbisu. Harka kee ol kee harki Yesuusa qaba. Ulaan kun surratti banama. Ganama kanaa jalqabee markabii Waaqayyoo siyaasi mata. Konkolaataan abidda qulqulluu kana booda siifa ergamu. Daandii kee dhiiga Kiristoos na qullaa'u. Addaan gahuun jedha. Lafa tokkorra gateesse humna guddaan butanii kai. Giraanii rakkinaaf cubbuu seexanaa keessa abiddaan jiradhu. Lafa tokkin bitaatti Waaqayyo buteessi hawaasa. Isa si barbaade kanaaf sa'aatii kana isa si barbaade kanaaf
Waaqayyo dhufu ofii barbaade sitti maayira. Sammaa inni barbaada. Jireenya qulqullummaa tun qabaatiin haasa qulqullaa dhiyeessuun abaarsa mataan isaa.